እና mudannoo kiyya biyya Arabaatti yaw booletti kan nama mudatedha. Innis bakka nama fattashan jira miti sa'aatii mina bakka itti baasasan sa'aatii baasadheen wantoota harka irra jiru baafadheen ani nan darba akka surra kiyya rakkasan kin jiru hin beekne yoon deeme jiru natti xiixe jechuudha. Na bakka ni taballashin nan jedhe jechuudha. Namicha jechuudha. Na bakka maaltu natti xiixe kan natti xiisu maayinni sila bakka sila baafadheen jira harka kiyya irraas baafadheen jira maaliin jedhee baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Na bakka sila namatu duuba waan irra godhe mooddeedhaan baay'ee tokko rifadhe. Duubatti na deebisanii kansaan duubatti na deebisan nama na caqan jechuudha. Harka keessa godhadhee laala humaayyuu nan dhabe bakka akkasitti shurraabee akkasitti hombutee jedhu lakkaas sa'ichi narra jira jechuudha. Isa akkasitti isas immoo darbee hin jedhu eegan meeshaa fudhadhee jedhu osuman deemu mastaawotiin guddaan karraa ani akka kootti banaadhaan se'e asuma deemetan mastaawotii kanatti gimbaariidhaan itti bu'e. Mastaawotichi immoo wanta ofiisaa xankaarraa waan ta'eef homaa hin taane garuu ani gimbaarii kiyya na iiteessa jechuudha. Iita'ee tanan biyyaa ba'e achi ammas dhufne yoo jennu qaxxitaa akkuma biyyaa baaneen akkuma biyyaa baaneen Libaanon geenye Dubaayitti bu'ee Dubaayitti intini nu jedhani Dubaayi nu bulchanii achi ana godanyaan dieta kan jirti ishee wajjin meeshaa keenya warroota wajjin dhufne san boota tokko nuti ejjesanii achitti godhadheen mana fincaanii wajjin deemne jennee mucayyoo wajjin deemne yoo deemnu kana nama gaafanne boota fincaanii sanis deemne ka yaw maalitti beeknare afaanis hin beeknu waan ta'eef akkasumatti jechuudha milikkita yoo nuti bakka mana fincaanii san deemnu warroonni nuti achitti boota sanitti gannee deemne sun hin jiran jechuudha. Edaa sa'aatiin xiyyaarri karaa Beeruutti deemu waan ga'eef nu jalaa deeman jiran. Innaa bakka asfiinaa isheen hin boochi annan boo'a wawayyuma paaspoortiin keenya harka keenya jira garuu meeshaan nu jalaa deeme jira achi boonyas namni maal taatanii boochan yoo jedhanii nu gaafatani afaan hin beeknu ingiliffa hin beeknu arabaa hin beeknu waan akkana jennee rakkina kan himannu qabnu warroonni xiyyaaranii nu fuudhanii deeman nama hamma fidanii dhufan waan beekaniif namni lama hafin jedhanii ganaa silkiidhaan barbaadanii akkasitti namni nu fuudhee bakka xiyyaaraa sanii nu ga'e ana mijeewu sun akkasitti karaa Beeruutii dabarree gaafsanii mudannoon kiyya kana. Inni tokko immoo eeguma mana madaamii ga'e madaamiin xiyyaa itti ga'e sarratanyaan kan Itoophiyaati miti kan biyyan biraati. Bishaan allaandii sadinatti kennaniiti nama sadiitu jira tokko haadha namittiitii fi haadhaaf manaa fi abbaa manaati jechuudha. Jaarsi waan dullooma ta'eef ani jaarti suni haadha namichaa taasisaa garuu isheen haadha namittiitti malee jaarti namichaati miti. Bishaan allaandii kana natti kennan kilaasii jaartii allaandii lamaan godhee tanan namtittiitii yommuu ishee waxxaatidha waan ta'eef ishee allaandii tokko godhee misaa nyaatanii yoo warratan jaarsi ani waan ani afaan hin beekne waan damjee wannaan jettuun jecha ganaa na barsiisaa waan jirtuuf eessa bishaan jedhee jaarsi gaafatu mucayyootti kennan jirannaan ani fidinaan jiran dhaqeetanan kennu jedheetan bishaan allaandii jette agarsiise. Maaliif as goote naan jedhanii jechuudha isaan naan manaa caqan jaartidhaanii inni maal keetiin jedheen inni abbaa manaa keetii miti jedheen jennaan inni abbaa manaa kiyyantii bakka dura kan naal dhufassan baay'ee tokko kolfan jechuudha. Maaliif ani intala xiyyaaf haadha malee inni abbaa manaa kiyyaa miti bakka baay'ee tokko natti kolfanii jechuudha ajaa'ibsiifatanii ani jechuun bakka kanatti wanta yaadeen namittiin tiyya xiqqoo waxxaatii waan taateef isaan lamaan dulloomanii jira waan ta'e isaan haadhaaf abbaa manaatan isaan se'e
muudannoo kiyya akkasii jechuudha. Isanani inni siif maal ta'a abbaa manaa keetii miti isan jedhee itti deebisanii isa san baay'ee tokko natti kolfan isa naaf lolu dhufansanii kolfanii narraa deebi'aniidha. Ammas immoo muudannoo kiyya madammin carra keessummaan natti dhufa. Deemitoo barandaa xaddeenaa jettee oduu wajjinumaan kushiina keessa hojjechaa jirru jettee namni ajajjanna biraa deemte okee jedhee tanan deebisee gibbii keenya keessa waan ashaakiltiin jiruuf ishiin immoo ashaakiltii yalaan dhabamtu yeroo mara edaa ishiin akkuma na ajajjeen ala baate. Ani immoo sirbaa caaloo Oromiyaatii kan jedhu isa sirbaa tanan waan sirbaa deemuuf sirbaataan fooqarraa gadi deemaa jira. Ishiin immoo ol deebi'aa jirti. Anaa karrabanu ishiis daganaa karrabanatu walitti dhufne bakka ani maaltu natti dhufe jee bakka akka waan ija koo kana waan rukutoodhu ija koo kana rukunne ija koo kana cimmin godhe ija koo kana walitti dhaamsee tana kan isaan akkasumatti namitti fuula ishii kana qabadheen fuula ishii kana bocoore jechuudha. Ishiinis baay'ee rifattee onani fuula ishii qabadhu kana ana naan jette jechuudha. Ani maana yaanni kiyya yeroo sanitti sirba sanii fi karaa hojii sanitti malee bakka ishiin ana naan jette ana soori ana naan jette. Kazaan bakka baay'ee tokko rifattee anis bakka indii amma ishii madaamii akkana godhee akka biyyattuu nan beeka ka madaamiin baay'ee nama loltii nama ofii kiyyaan dee qabadhee miti bakka baay'ee sodaadhe waaqa waan gootu natti fakkaate. Navaayee tokko sodaadheen bakka sooriin jedheen dhiifama gaadhe okee rakkoon qabu naan jette jechuudha. Jechi bakka abbaa manaa dhufe akkamitti haadha manaatii akkana goota naan jedhe innis nasii waan inni akkasii natti deebise bakka waan godhan natti fakkaate. Bakka guyyaa san ishumaa waliin agarree nattuyyuu gadi hin deebine. Bariituu sana agartee bariituu sanis dhiifaman gaafadhe akka waan jiraamte akka waan bakka waan gootu yookaan waan biyya faana galchitu karaa biiroo faana deebistu natti fakkaate. Muudannoo kiyya kana isa kanatu na muudatee biyya arabaa kanatti innaa eenyuun teenya yaa muudannoo hin dhabnu innaa baay'eedha yaa wanta nani qabadhe jechuudha yaa kana fakkaata.